السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردوتا في كبجمدو تاروزا تو بندقي سنونا كيك اللي سرن كان أن الرامد سنها قوس نجتا أو سوى من تفي في تحن جنة هردوتا في كبجمدو تكيه هدو سنجالة ده هدو تكاني سن كبجا حتى أكو بمكيه كنو أكسم جولة من تبرا لا شمها كونه سنجتا عدا أكو بمكيه الراهية من ده في سدة ما زده دعائي كودودا إن شاء الله دعائي وان هندانو ولا ما نقوله جيادا akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota kee akkam nagaa qabdanii na jirtanii hedduu sin jaaladha hedduu takkan isin kabaja guutummaan keessan jechuudha. Hadha Rooza maaliif dhufte yookaan jechuun keessan hin oolu wanti nu dhufneef hadda waan hin dhufe waan hedduu takka nama ajaa'ibu hedduu takka kan ajaa'ibsiise jechuudha. Dhuguma hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee walumaan lalla walumaan daawwanna isin jecha hanyaan isin jecha daabboollee hanyaan nu qorsii bunaati qofa makiya nam tokko na bira hin jiru qofa makiya bunas waan hundas dafifadheetini du'aayii qoradhe akkasuma kalee galgala viidiyoo tokko argee ture. Bismillah haadhu inu sinin jecha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maali viidiyoo dhate argite jechuudha wajjumaan argina itti fakkaate haalli ilmi namaa kun hedduu ulfaataa baay'ee ulfaataa akkan jeesini himuun jiru hordoftoota fi kabajamtoota kiyya tokkoffaan walumaan dhageenyu waa'ee kudhanii jechuudha yoo abboleessitti isiniif himame qo'a dhaggeeffadhaan warra dhaggeettanis soo jiraattan dhaggeeffadha. Anak kesin tadi kan nanti enak beli pakai erga mistira wal basu tadi si ini masa dan dari perdu pak sini lima baka kesan na arsa de chuda toko padro sugara wani tinde bini wah mobile lena bana mudi dehin are tini wani berat nege chuda Wani boleh kita dengarnya, anu semua ada semua. Atau macam mana? Juga bil-bili baru kecil suri. Pasti akan ganna sinan dah. Pada je cuma ni jana. Gafat wajib tapi buat saya gini. Ila arran kana si bil-bili blok nak buat ni. Ani tu si bil-bili yang pas. Wani. Ila mana kayak itu sari mana itu yo dukte. Mari kita tu jangan sih kalau aturan mana kayak itu ulah dukte. Ulah mana kayak itu nak apa dukte. Dari banding cerita. Yo albad le nuai tu di kanan naik sih kalau orang bad tu amma orang kanan dulu. Aku mata kita social media ada. Orang ni kita. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya an ammallee isii daawwaa jechuudhaan fi miti. Ani komentii keessan argee yeroo baay'ee kuulanii maal taate Roozaa kuulaniidhaan walitti dhuftanii jettanii waan nagaafattan jechuudha. Komentii makeessan kanarraan isin gaafii hordoftoota kiyya kana maaliif hin deebisne nje dhugaa bakka dhufe. Video nama jalatti illee dhugaa wallahi yoo argee nam tokko kuulanii fi Roozaa sila walloltanii warra jettanii baay'ee takkaan wanni jettaa turtanii. Waan an jedhalle hin jiru video sanirrallee kiyyallee wanni an dubbadhe hin jiru. Ammoo wanni isii akkanatti aarsee isii dallansee isii lolchisiisillee hin jiru. Ani social media irratti wal dubbachuudhaaf osoo miti wanta ati nabaa daliltollee hin jirtu obboleettii. Ani jiru addunyaa kanarratti hordoftoota kabajamtoota kiyya wanni amma isin si baadala maal jettee isin qaayitu isiniif hin hima. Jiru addunyaa kanarratti jechuudha hedduu nama jaalladha hedduu namatti dhiyaadha. Akka amma isin qaayitee garana qaayitee maal jettee achi dhayitee as dhayitu miti. Waan wal baadillee waan gadi baasnee waan maalii goonu jira jette. Yaa kuulanii an akka ilmoo nama tokkotti komentii hordoftoota kiyya deebisee kuulanii wali nagaafattan jee malee wanni wal baadilu wanni ati jettu illee hin jiru wanti na baadiltu jirtu obboleettii jiru. Gara barbaadinu siif dhufa qoosiif qophaa'ee abshir. Siifin qophiidhaan gara ati barbaaddedha. Lolaanis illee tolaaniif illee qophiidha. Anna mantuqu dhugaa isinitti hima anna mantuqu. Namnis akkana tuqun barbaadu karaa hin taane namnis akkanatti dhufee ana tana akkana tuqun barbaadu tuqaa hin danda'u amalan qaba wallahi amala eenyu qaba Roozaa asirratti arkitan kana waan badduu fi waan sobaatiin gama kiyya namni dhufnaan lubbuutii anna bahaan dhugaa isinitti himan eenyumaaf illee haadhaaf abbaa kiyyaaf waan badaan ani sanna hin dhufnaan anna maquu ta'uudhaaf miti jechuudha.
nama waan haadhaaf abbaa yaman taa'e waan dhugata ka'aati hin jenne nama jedhu ni bira dhaabbadde isinii galee kanaafuu kuulanii barri hulaa dhadhahee dalayduudhaan mana hin jirtu jedhiin jettee isiniif hima dhaggeeffama ani dalaydu ani yeroo baay'ee yeroo rafu mata na dhukkuba yoo rafeetiin hin jedhu ani yoo rafee ana osoo mana amala qaba namni tokko amala mataa isaa qabaa mire ana akka mataa kiyatti amala qaba eenyumollee wallahi wa billahi ana rafu namni barri yoo tuqe an fayyaan dhaba na dhukkubaana bakka namni ana rafu barri gawu nama rafee birri gawu godhu kana na dhukkubaana kanaafuu yeroo namni dhufeetiin hin jahadhallee ani waan lubbuu feetiif osoo hin taane rabbi kiyyaa fi warra na jala taa'ee hedduu na jaallatan hedduu na kabajan na hordofaa jiru kanaafin himaa jira ani nama barri dhadhawu namni illee natti hin dhufu namaan illee waliin hin beeku hadaamaa san keessa hagan taa'es wallahi nam tokko waliin beeku dhugaa isinitti hime namni natti dhufu hin jiru jechuudha maaliif isin jedha dabeetanii anuu namatti hin dhufu namni sanatti hin dhufu akka tasaa taatee warruma bakka ni jiraami micoota anama yeroo sinna dhukkubutti jira waan ta'eef namni dhufee na gaafatu fa'a waan deeman maaliif anna hoo hirribate isaa utaalee na dhukkuba seeneefu mataan na dhukkuba yeroo baay'ee isinii himee turiin ture micattiidhaan maal jee micatti dalayduu na bira jirtuun gaafa namni dhufee barri dhadhaa hin jirtu jedheenii jedhan micattiin isin micoon na bira dalaydii mire nutillee arkine waan hundaa argine ni beeynaa mire ajja namaa fudhanna isin tun kuulani ana kuulani dhaabani hiriyaatan teetii jedhiin hin jenne ana waan irraa beeku waa jarri waliin jettillee wallahi laazima irraa beeku waan na dhukkubuuf nama hulanatti dhadhahee hin barbaadu hin bani abbaa barbaade os hin jaanii roosaan mana hin jirtu jedhiin hin jedhen ani boo ati sin booyin ilesi ani dhugaan na boosisa ana silaan garana maaliif sin jee beeyta ana mallee waan badii oose arrabsoo waa sin jechuuf hin dhufne baleetitti jedhu maaliif sin jee beeyta dubbii barbaada okee social media kanarraa waa barbaada okee nammoo ajandaa barbaada akka jettu saniif hin dhufne siifima an saniif hin dhufne jechuudha wanti an dhufe wanni ani gaaf sanis akkas jedhe ati gaafii hordoftoota kiyyaa deebise malee ada wa yaadannoo meeqa warra annabi hanga si wajjin dhaqee baran anis haraka yeroo lamaan dhaqee baran bakka ani dhaqee si wajjin ni jira dhayne jira bar dhayne atis baale dhufta anis haraka dhaqee waan ati na wajjin miidhamte ana akkuma hiriyaa wajjin miidhamte wajjin lubbuun nama baati hiriyaa jechuun maaliif hiriyaa taatiree ergaa nama wajjin hin rakkanne ergaa nama wajjin rakkoo fi qabbal'oo fi gaddaaf gammachuu hin qoodamne maal inni ree Sigale wasubuun isin danda'u mistiran qabaa maaliidhaan viidiyoo kaati jettu okaa viidiyoo okaa anaafsi waliin teennu waliin maali jennu qabda an dhugaa isinitti himaa hordoftoota fi kabajamtoota higaa kana dhukkubisan iyyuu an yeroo oo xiqqaate telefoonni kiyya ji'aan formaata osuma yaadoola dhukkuufaa koodii kiyya kana dagadhaan ani akka nama niimoori man nama dabarfatee amma akkana nama nalaaltanii niimoori mattu nama dabarfatee beekuu miti nama dabarfadhu jechuudha kan niimoori dabarfataa manamni kaawwatu san irraa hin beeku dhugaa rabbii yoo isinitti hime jechuudha tarabbiisan tanama osoo hin taane tarabbiisan jechuudha kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya okaa viidiyoo sirrii kana duraanii waliin tizitaa maal jennee garana jennee uffata tokko uffannee nyaata tokko nyaannee akka barbaadne waliin ta'uu san qabaachuu dandeessu amma baay'een naaf hormaatta malee si jibbaa miti si galee osoo si jibbee maqaa kan keetu siin kaasuan osoo kana jedheetiin hin kaakulan ni jibbaa jedheetiin hin jedhu maqaa keetu iyyuu siin kaasuan sigale bar akkate akkama jettutti an bultii argannaan jaarsa arkannaan sirraa godha jechuudha no sirriidha namni bultii qabu waa hedduu dheessa maqaa dheessa garana waan hunda ofirraa dheessa waa hunda ofirraa dhoorka garuu anammoo hiriyaa shamaraa wannan dhoorkoo nama biraa taate malee yookiin amma namni hiriyaa shamaraa hiriyaa tante ofirraa dhoorki jaarsi kiyallee kanaan jiru miti okaan ammoo jaarsu heerumeetiin ni miti ergaan ansi jibbeetuun bakka ergaan ansi jibbeeyyuu dhuftee mana kiyya akka nama tokkotti mana namattuu nama nimetirre badii kiyya ni fudhadha nama hedduu jira fakkeenyaaf amma ijoollee hedduu jira roozaan akkana bara akkana jettee ani siifin qaxxaama an siifin yakkama akka arsiitittillee namni tokko waan tokko balleesse namatti qalaa nama uffisa sittiin qalaa sittiin uffisa maa dhufteetini badii kiyyare roozaan kana nagoote jettee maana ni matarre
Na himachuu qabdaa barsila. Akka na goote barri natti cufte no. Barri waan asii cufadhu hin jiran. Na dhukkuba ni beeytaan si'a mala kiyyalle ani yoo rafee namni riba na kaase fayyaan dhabaan. Dhugaa isinitti himan. Yoo ofii kiyyaa beekee wayitti mana arabaa jiru tokko fa'aa osoo mana nama wadaanii seennani mataa kiyya kana dhukkubutti ni madhaan. Ani yoo ofii kiyyaa sa'aatii barbaadanitti isinii kaa akka barri itti hin xuuxan jaan asii miti biyya arabaattu jechuudha. Maaliif sin jedhamee taa'ulani wal beeyna natti fakkaati. Wal beeyna sirriitti wal beeyna hedduu wal beeyna keessa walii beeyna amala walii beeyna waliin nyaannee waliin dhuyne jechuudha. Amma social media irratti namaadhaaf maqaa taanee garana wanni jennuuf ni jira hin jiru. Ati bar dallante laal meedhi dhageeffadhaa bar dallante bismillah ina tumu malee waan ta'eef obboleetti tiyya waan biraan irraa qabdu moo akkamii ofi. Maali namni akkana maali nama sirraa ajjeese ani bar iman waan biraa badduun dubbanne bar. Dan ilmaai mutinya nutta waan boru gara mati salfan waan boru gara mati kaafan ifi tukku ite finna kaaste akkana ka ganna siinan na mee maal maganna na inni ayyaada nuni heddu takkan ka waa heddu takkan arfaa duba hanga feeti yoo qabaate moo maal irraa qabdame haase akkana akkasi deemee fituu danda'u waa'ee keetii yoon haase badumsa kiyyaan haasoo taa mee maali badumsa kiyya waan argite wayii himimi eega waan feeti haasoo itti booda gaafaan na dhukkubi na biran dhaabbalee gaafaan na galee na biran dhaabbalee warra na bira dhaabbatee maa galatoomanii jettee maqaa kan tuqee rakkoon qabsan lan nama takka ni jaaladha biraan dhaabbata na jaalata biraan ni jaaladha na jibbaan akkas amala erga na jibbite obboleettiin tiyya si dhageedha si akka namtu ko siin jechaa jira kana dhageessu taati viidiyoo kana ni ilaaltaa jedheetiin iyyada erga na jibbite nama jibban tokko numaan dhiisanii ergaan isaanuu akkas jedhee ankuulanii akkana jedhee hamtu kan keessa akkatti illee dubbanne maanan dhiiserra waan dhiiste maa tokko qabare nama jibban tokko achiyyuun kaasanii bara ani ammallee si jibbeetii miti dhugaan si jaalladha si kabaja eenyumaa walittu bakka guddaan si qaba garuu ammoo wanti akkana si dallansuu daangaa hin qabne dallantuuf maali subhaanallah maali kun hundi maa waan si godhe jira nama sirraa ajjeeseen ana akka nama tokkotti gabbeetanii barkuulanii akkana sooratuuf tokkii waan godhan hin beeku narraa fagaatteen jedhe malee waan hin jedhu jira. Nuti bar nama gaddaaf gammachuu waliin dabarsinee nama wajjin rakkoof bal'ina bal'oo argineedha badhanaaf atiin jechuudha. Ani yoo dhugumaan hordoftoota akka kabajatutti yoo badiin qabaadhe badii kiyyaan ni fixadhaan dhugaa isinitti himaan yoo badii qabaadhe badii kiyyaan nama fixatuu ni danda'u ankuulanii jechuudha. Garuu akka isin jettee amma waa dhibba tokko jettee qaadhi kun gaarii miti yaa obboleettii jira. Ilmi namaa waa wal jibbee addumaan fagaata malee an sababa koomentiitiin ol bahee dubbadhe malee waan biraatiin ni miti jechuudha. Yoo wal jibbine addumaan fagaanna malee waan biraa miti. Kanaafuu hin dogongorin. Hin looliin tasgabbii barbaachisaa wanti hundinuu ani wanna ati gagabbaastee garanaa gannaa baastullee hin jiru maal gannaa baasta gabbaasimi. Gabbaasi laallata maal? Maal gabbaasu barbaaddee jedhi. Gabbaasi. Kanaafuu dhiifama narraa ta'a hordoftaa fi kabajamtoota keenya ni naare. Ani akka mataa kiyyaatti wayitti akkasitti qaaqusa waan baddu qaaqee miti ani. Ana gaafii keessanii hin deebise. Wanni isii lolchisiisee bismillah kana hunda isii dallansiisee isii wanni godhuuf hin jiru. Wanni isii arrabsas hin jiru ani hiriyaati yaan kaleellee hadhallee nama gaddaa fi gammachuu waliin dabarseedha jechuudha. Mana rata isinillee isin aarsuullee hin barbaanne hordoftaa fi kabajamtoota kiyya hedduu isin jaladha hedduu isin kabaja ani yoo si kadhugaan hedduu si balleessu taate siiniin fixadha abshiir siin jedha walloo lan barbaachisu miidiyaa irra qilleensa wal dhoofisuu hin barbaachisu nuti kabajaa wajjii qabna jaalala walii qabna yoo sirba sitti ka balleessu taate dhiifama siin jedha dhiifama si gaafadha garuu waniin an balleessu hin jiru sin nagate sin narraa fagaate waan si godhe takka hin jiru jechuudha kanaaf hordoftaa fi kabajamtoota kiyya salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.